Ashama ilmaan Oromoo kan dhiyoo fi halaala teessanii nu daawwachaa jirtan salaamanni keenya bakkuma jirtanitti isin haadha qabu jechaa xiqqishoo yaada tokko waa'ee Maammas Siraaj kan dhiyoo kana du'e san irratti eega du'e torbaan lama tureeti jira eega inni du'e alatti waraabessi nyaateeti mataadhaa fi qaamni gartee garagara baheeti argameeti jira. Waan kana hawaasni illee gartee nuuf haa gafaamamuu jechaati gartee hedduudha gabaasa kanarraa waywachaadhaati jiranii oommennis waan kana gartee hin gabaasne jechuudha yeroo ammaan tanatti miidiyaan silaa nuti ni qabneen miidiyaa gartee hawaasni gargaaraa jiru oommen waan ta'eef oommennis nuuf hin gabaasne jechaadha oommen eega gartee ijaa fi gurra hawaasa kan ta'u taate maaliif waan kana nuuf hin gabaasne haga ummanni gartee silaa waywaatee gartee inni kuni maaltu irratti gaggeeffame akkamitti haala akkamitti du'e waan jedhu ummanni dhaga'uudha barbaada. Yeroo baay'ee ammaas oommen irratti aktivistoota muraasa gartee kana achirra dhiyaatan paartii raadaayis paartii Oromoo raayis gartee paartii muraasa kan dhiyaataa jiran yaada wal fakkaataadhaa fi namoota wal fakkaataa qofa achirratti argaa ooluun nu jibbisiisee jira hifannee jirra waan kana jechuudha. Hayyoota baay'eedha qabna paartiilee Oromootis baay'eedha qabna. Paartiileen kunis achirratti nuuf hirmaatanii paartiilee adda addaa hayyooleen adda addaa yaadota adda addaa gartee dhaga'uudha barbaannaa jechuudha yeroo ammaan tanatti saniif rakkoolee gartee oommen keessa jirus rakkina kana akka furan miilammaan dhaamsa lammummaa isiniif dabarsaa galatooma haga yaada lammadatti walitti dachaanutti dhaamsi ammaaf qabu kanumaa jechuudha.